Egaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo miidiyaa keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas Dr. Uddeessaa Kerroo fi obbo Adolaa Baanataati. Obbo Adolaa Baanataatii fi Dr. Uddeessaa Kerroo haala waa'ee paarkii Galaana Abbaayaatii fi akkasumas waa'ee hidhamtoota Oromoo har'a mana murtii dhiyaatanuu fi ammas dhabamuu Abiyyi Oromoo maaltu akka dhibe waan kana irratti gaaffii gaggabaabduu isaanii qaba. Sirba kanaan booda walitti deebinaa ulfaadhaa wayyamaa. Share like gochuun dagatina share gochuudhaan Oromoo biraan nu ga'a jenna ulfaadha. Gardini carrati ya marimu amanufu nagati amasanu nanusa sosi wan kahire nuklati nusi Gambadia dinatis buhari Gardini carrati Berbanding nabe Monaco Parading Rache Walfafan Yesani Monaco Parahagni Hamkati Tukaburisani Mariko Mutanae Gireni Arasake Bicha Mariko Nopanu Kabani Nopani
dadhabee otuun afaan qabu dubbachuu dadhabee otuu miila qabu gogoleen na cabee hanga yoom jiraata hambirmaata dhabee. Onako daalli kee qabsoo bu'ee garaana rorraase. Onako inni maasaa lola utuu bara kuna raase. Mariko akka guyyaa siyaata minaara galfata. Mariko shiraaf sobaan hidhame isa Onako waa'ee keenyaa dubbannee dubbinnu takkaala. Onako hin callifne sumii ta'ee nu faala. Mariko gaafa dukkaanii fe murriin saakamee nurraa. Mariko rachafatee diracha gaafa duubaa. Waan bu'eeraa Harmanoonuu eebuun keenya baay'atullee waan du'eerra falaneenu hin eegnu falaneenu. Yoya. Okay, daawwattoota keenya nagaa fuudhaatii suduudumaan gara gaaffii deebii kennaatti xeena. Bashamaa jenne nageenyi badhaadha. Olfaan daawwayyama. Mee suduudumaan gara gaaffii kennaa deemnaa waa'ee paarkii galaana Abbayyaa yookiin warri Itoophiyaa nurratti yeroo jijjiiramanii Neccisaar jedhanii maqaa itti moggaafatanirraa gaaffii isinii dhiyeessa. Mee gaaffiin kuni gaafa gaddaala sagantaa akkasii kan hojjannee turre ammas deebi'ee ka'ee jira. Warri naftanyaa Abawoon galaana Abbayyaa seenee warra Amaaroo maalii kana keessatti seenaa jira jedhanii ummata galaana Abbayyaa jiru kanarratti olola oofanii waraana itti bobbaasanii duruu akka irraa goomanu ammas waan biraatti lallabaa jiru. Isa kana akkamiin ilaaltu mee Dooktar Sirraa jalqaba? Galatoome ashe latti laga Abbayyaa amma addeen Neccisaarii jarri jetteef moggaafattee ummati bineensa balleessaa jira jettu tuni waan yeroo baay'ee ka'aa tureeraati. Haalli kanaan dura ka'aa inni tures akkuma kana fakkaatu haala adda addaatiin ummata achi keessa jiransa achirraa kaasanii lafa san maqaa adda addaatti moggaasanii akka ummata isa irraa balleessanii ummata achirraa badu yaalii adda addaa godhamee jira. Kanaan dura haa taatu malee akka isaa itti yaada hin teenee fi aga ammaa ummata achumarra jiraata. Ummati kun waggaa dheertuu lafa sanirra jiraatee jira. Bineensa adda addaa waa achirratti horate gumaa waliin jiraataa ture. Paarkiin sun ta'u ummata keenya waliin waggaa baay'ee turte. Kanaaf ammas wanni deemaa jira kanaan dura yaalamee hin ta'iniif yookaan hojiirra oolin jalaa fashalaa isaa ammas hojiirra oolchuuf yaalaa jiran malee wanni adda kabeetta isaa godhuuf amma yaalan hin jirtu. Garuu wanni uummata keenya akka dansaa bal'isee hubatuu qabu kun mootummaa Itoophiyaa haala adda addaatiin uummata keenya irratti daba adda addaa shira adda addaa yeroodhaan itti jijjiiraa maqaa adda addaatiin itti qabsaawaa turedha. Ammas lafa tana fakkeessanii wanni isaa tolchuu barbaadan haaluma bulchiisaaf isaanii tolu uummata nama isaan fudhatuu didatan akka karaa adda addaatiin itti
bobba'anii karaa adda addaatiin uummata waan balleessaa itti raba baay'isuuf yaada isaan qaban agarsiisa malee wanni biraa wanni haaree hin jirtu. Uummati lafa isaan waggaa 60 achirra jiraatee jira. Ammas hin jiraataa gara fuulduraas hin jiraataa. Mootummaan uummata balleessisaaf karaa adda addaatiin yaaluu danda'a garuu uummati baduu hin danda'u. Uummata sabaaf sablammooti kibba Itoophiyaa keessa jiraatan uummata keenya dabalaa hedduu. Addeen sun garuu uummata keenya jala turtee waggaa baay'ee fi amma warra ollaa kakaasanii maqaa adda addaatiin fedhintaa adda addaarra hundaa'anii waa adda addaa deemsisanii akkuma kanaan duraati ammas wanni haaree wanni dhufaan jirtu. Uummati garuu haga danda'u ofirraa qolachaa karaa biraatiin immoo karaa biyyaa jechuun karaa olla'aatiin wal ijaaree ifirraa waan karaa mootummaatiin dhufaa ajaja karaa biltsiginnaatiin dhufaa ka uummata lafsanirraa buqqisuuf yaalamu kana mormachuu qabaa. Mootummaan Oromiyaa garuu warri kana deemsisaa waan ta'ee fi adda itti iyyatan hin jirtu. Karaan jiru karaa tokkochaa karaan tokkochi sunis ifirraa dhoggachuudha. Ollumaan biyyumaan qindaa'anii haala adda addaa kasaan gurmeessan karaa warra ollaasanii itti gurmeessan karaa kallattumaan raayyaa ittisa biyyaarra hundaa'anitti irratti oofan. Isaan amma paarkii sababa godhatan malee dhuguma rakkoo paarkii sanirra hundaa'anii yookaan jireenya bineensaatiif namaa sanirra hundaa'anii aduun ta'in attamiin mootummaa isaanii lafa qabatee waa isaan barbaadan fudhatee jiruuf jireenya isaaf balleessee isaan jala jiraata yaada jedhu irratti xiyyeeffatanii waan munyuuqanii fi uummatis kana hubatee kana ofirraa qolachuuf karaa danda'u gumaan carraaquu qabaa. Walumaa gala garuu wanni haaree hin jirtu. Wama kanaan dura godhamuuf yaalamaa ture. Kanaan duras buqqisuuf yeroo baay'eetti deddeebi'anii mootummaa adda addaa jalatti yaalaniiru hin dandeenye. Ammasis hin danda'anu gara fuulduraas hin danda'anu. Uummati waggaa baay'ee lafa sanirra jiraateera. Paartiin biltsiginnaatii mootii kaachirra jireechisee yookaan paartii adda addaa biyya san keessa bulchaa turte yookaan mootummaa adda addaatii mootii akkuma sabaaf sablammoota lafa biraarra jiraatan lafa sanirra jiraataniirani. Kanaaf ammas wanni nama sarbaa wanni nama burjaajessaa hin jirtu waan hin sirriin ta'e waan karaa seeraa karaa dhugaatiin dhufin adoon fudhatin lafa sirratti wal ijaaranii mormatanii lafa fiirratti mirga fiitiif qabsaawaa jiraachuu qabu jedha uummati keenya gabaabumatti yaashe. Fadhu wayyame mee adisha paarlaamaa biyyaallee dhiyeeffatanii jiranii paarlaamaarra dhiyeessanii maal jedhan cufaa kaabineen biltsiginnaa godina Gujii lixaa kana didanii jiru. Maani karoora kana bara Mallesii jalqabamee ture nami Geetaachoo Godaanaa jedhamu kanan beeku ani qorannaa jedhee afaan hin beeku jedheeni qoratee akka uummanni sun waan tokko hin balleessine karaa abbaa duulaa fa'aa deebisanii uummata akka achiin buqqisne dhoogganii achi ittaan buramee ture. Ammas irra deebi'anii amma nafxanyoon gaafa san TPLF ture hadhamuu nafxanyoon aangoo qabatte tuni irra duula hamaa banaa jirti. Uummata keenya irratti uummata keenya achi dhabamsiisu kaayyoon isaanii. Mee adishaa maal waan kanarraa maal hubattate? Uummanni maal tolchuu qaba ittaan uummataaf maal dhaamtaaf uummata galaana baayaa kanaaf? Baay'ee uffatti wayyame dhimma kana irratti akkuma sagantaa keenya kayyee maas miidiyaa kana eegallee asiyyee yeroo lama yeroo sadii irra deddeebinee waan kana haasawaa turre. Haa taatuuti yoo waan lafa sanii kaannee jenne maqaan Naccisaar jedhanii maqaa itti moggaasanii Naccisaar paarkii jedhanii maqaa itti moggaa'e kuni dargitti waraana itti bobbaasee Gujii lafa sanirraa godaansisee dhiibee godaansisaa mootii dhiibee achi qabee laatti tun lafa haggee bineensa
callaa irra jiraatu tuuristii taate Neksar Park jedhanii wanni kun wakka eegalanteen dargiidha. Ammoo dargiin duraallee ta'ii haga ilmi namaa laftanarra jiraate haga bineensoti lafsan irra argamanii lafsan irra jiraachuu eegalanii haga gujiin lafsan irra jiraachuu eegalanii bara dargiitiin duraallee bara Haile Sillaaseetiin bara biyyi tun akka biyya impaayiriittiin tun dhaabattee impaayiriittiin Itoophiyaa jedhamtu tun latti tun dhaabattu duraallee gujii fi bineensillee lafa sarra jiraataa ture. Haa taatuuti gujii fi bineensii fi mukooti lafsanii bineensoti lafsanii irra jiraatanu akka walitti galanii akka wal danda'anii lafsanii irra jiraataa turanii jira. Latti turi lafa dheedaati. Lafa akka dabaa marra qabdu lafa dheedaati loonii fi bineensaa fi lafa taatu jechuudha. Maali adda yoo waan kana irra dhaabattee ati ilaaltu dubbiin lafa sanii haga tuttuqaan mootummaan dargiitti eegalee waan kana kakkaase tuttuqaan lafa sanii dargii waasan godhee taree wayyaanee eega dhuftee lafa taan akkuma duri bineensaa fi mukootaaf waa hunda waan lafsan irra uumanneen gujii walii galee bineensotallee kunuunsaa bosonallee kunuunsaa marraa fi marga lafsan waan lafsan irra biqilu hunda akka kunuunsaa ture adda saayintistoota motaa dhufee gujii barsiise uumaa lafa san walii dhalate bineensota san walii dhalatetti akka qaama fi akka uumaa lafa sanii fudhatee waliin jiraachaa ture. Amma tabara durii ta dargii sanii fi ta wayyaanee irra turterra maanti adda godhee wanni jedhaa waa adda waa siyaasaa keessa seene siyaasaan cubbuun mootummoota Habashaa cubbuun lafa santi ijaarante faffacaasanii cubbuu lafa saniin ga'anii bineensaa fi namoota wal danda'anii lafa sanirra jiraachaa turanii afaan wal dhabsiisichaa uumaa lafa sanii akka isaa uumante kan wal danda'anii jiraatan sani harka xurii mootummaa Habashaa kana tuttuqanii uumaa sanii wal faallessichaa deemaa jiran jechuudha. Haga dhiyoo amma mootummaan Abiyyi kun lafatti gad dhaabatee wanni amma Nechisar Park yookaan galaana Abbayyaa kuni akka dabaa oo'itee ka'aa jirti. Maaliif jennaan wanni kun babal'ifaticha lafaa falamaa lafaati. Latti tun hadhuraa gujiiti. Gamooni warra qotee jiraatu ummati gamoo kun nama qotee jiraatu malee warra horsiifatee jiraatu. Latti sun lafa warra horii horsiifatee jiraatuu fi bineensota bosona jiraatan ka akka gadansaa ka akka gafarsaa ka akka leencaa kun waanuma garaa garaatti labsan jira. Waan kanaani wal danda'anii horii fi irra tiffatee gujiin bineensa baddaallee danda'ee kunuunsaa jiraateera. Mee kanaan dura waan kanaan dura gaaf tokko dubbaan interviyuu rakkaase takka jira jechuudha. Addallee mataa keessa waan santi na deddeemaa jira. Nuti warri horiiti horsiifatee bulu keessa dhalanne kuni yeroo hedduu bona bishaan addee hundatti diida hundatti akka salphatti horii dhuguu hin danda'an. Boolla gadi fagoo baleessa gadi qotanii lafa gadi geessa gadi qotanii bishaan walirraa fuudhaa bidiruu to'an. Darabeedhaan namuu loo ifii obaafatee yoo laga sanii ba'u gujiin bidiruu sanii idduu dhiiseen deemu guutee deemu. Wanni bidiruu kana guutanuuf akkuma kanaan dura jedhe
bineensa horsiifa nama wal dhaqan kaddaarame galgala bobba'anu jira. Bishaan kan argachuudhaaf bineensi bosona jiran kuni boolla kana dhaqqabanii unan. Ummati naannoo sanii uumaa fi akkaataa seerri gadaa ittiin tumame beelladoota yookaan bineensota baddaa jiraatanullee responsibility irra jirtuufi bishaan kan biduruu guutanii biraa deemanii jechuudha. Akka bishaan bineensi galgala ba'ee bishaan kaan dhumu. Wal dandeessisanii jiraatan jechuudha. Halaafinneta yookiin mootummaan tokko dhufee barsiisa odoo ta'in heeraa fi seera ittiin bulaa turetti hawaasa kana dirqisiisa. Bineensi bosona jiru akka inni boolla san eebuudhaaf jedhee akka dhumne boolla santi duudee akka dhumne taasisichaaf dirqama irra jiru yookaan halaafinneti irra jiru san bishaan shanguutee deemaa. Gaafa bineensi bosonaa gaana gubbaa jiru. Gujiin bineensa gaana gubbaa jiru ijjeesu. Odoo hanga feetille ijjeesuu barbaada. Gaanarra jiraatee jennaan hin tuqamu. Gadansi loon kennaan walitti makamee moonaatti gala yennaa horiin gaana kaasu. Amma abbaan waan karaan taaneen katti abboomanii wal danda'anii bara dheeraadhaa waliin jiraatan kaan anatti itti abboomaa isinii motii anatti faayidaa irraa barbaada isin wamaa isin galchuu laftanarraa iyyuu deemaa jedhanii yoo tuqanii amma tuni mirga kee dhiibicha dhufa. Isaan bineensa nayaaniitii lafsanee naaniitii moti. Bu'aa fugguu barbaadan takka qaban jechuudha. Akka seeraallee odoo barbaadanii hoomaayyuu moti. Tututtuqanii nama kana kakkaasanii lafsanirraa godaansisan. Haadhuraasaa bineensa sanii wal danda'ee jiraataa ture bara dheeraadhaaf. Isaanii motka fidee bineensa kana achi fidee horsiisa. Hortee uumaa lafa san jirtu. Mootummaa motka bineensa isaa achi fide. Dur jira. Gujeella dur lafsanirra qubata. Adda latti suni banaadhaa lakki garagee ummata kibbaatti kurnaa Oromooti lafa Oromooti moti lafa gujii irran turre akka waa amma gujiin babal'isee lafa taan qabatichaa deemu akka latti tun lafa isaa ite ini adda waboo dhufee waraanni adda bilisummaa Oromoo dhufee bachaa san qubate jedhanii ka olona. Latti sun bari lafa Oromooti. Ammoo lafa Oromoo ta'u isaan kadhanneetii motu. Isaanti hinneetii motu. Mootummaa hinnee nuti hiikkarraa argamu. Isaan barsiisneen irraa argamu. Akkuma dokteerichi jalqaba jedhichaa yaadu. Wanni sun lafa kennaa itti abboomne itti humnoomne waan kenna yoo godhatini biyya cubbuu ijaaran biyya seenaa sobaatii ijaaran terraa wa'ee gadha jechuun ofisoon buudha jechuudha. Kanaafi adda wanni lafa sanirratti gujiin miidhee bineensa uumaa isaatiiyyuu awwaala nami gaafa du'ee awwaala namaarra bari gujiin muka dhaaba. Bosona kunuunsuu bari baddaa kun san kunuunsuu dhaabari. Awwaala namaarra muka dhaaba. Bineensa haganni of eeggannaa bineensaa godhu. Akkaataa seerri tumee odoo beektaa jedhani bineensa kabiraa lakkisi bofa beektaa akka ijjeen waan seeraa fi margaa fi haga margaa fi seerri tumamen beenna
Kanaafi waa addan paarlaamaa Itoophiyaa haasawe. Paarlaamaa Itoophiyaa ani kayyee paarlaamaan nafxanyaa haasawe. Haasawa dhabee dhimma na laaltuu muti. Dhimma na laaltuu ana ifii godhata. Waggaa 50 waliin jiraanne hin jiraanne itti badaa turre. Isaa itti jiraataa turan. Nuti itti badaa turre. Akka badiisa ammallee duguuggaa fi hundee lafarraa nu dhabaafsiisichaaf ifi haaromsee nafxanyaan carraa dhaggate. Suudaa atti dhaqee lolle nafxanyaa hadhuraa lafasa. Akka Suudaan caalaa wanni isaan garaa belbelsee isaan garaa gubaa jira. Lafa Oromoo tana attamiin to'anna. Haga Oromummaa wanni jedhamu jirtu Itoophiyaan nagahee argattu jettee maas miidiyaa Habashaa haasawaa jirti. Waa isaan guyyaa guyyaadhaan hoomworkii nuu kenna. Wanni paarlaamaan nafxanyaa kun bahee haasawu. Wanni dabballeen nafxanyaa kun baatee haasawu. Yoo isaan kaasa hunda ku akkanaa kun akkanaa jennee maas miidiyaa baarraa baanee haasawu taate nuti hujuma mana isaanii hojjetaa jiraanna jechuudha. Isaaniif jiru. Nuti ammoo hujii mana isaanii hojjanna hoomworkii isaan nuu kenna hojjanna jechuudha. Kanaafuu wanni nuu malee isaanuu kallacha nuu himaniiranii hundo naqsaari woboo itti qubate dhufee jedhame woboo bineensa sanii waliin dhabu yoo wal dhabelle waa isaati lattinne tasaati tu isaan hin laaltu addee kunni mirgi keenna itti mirkanaa addee lubbuun teenna itti jiraattu addee hegereen teenna itti jiraattu kaayoo ofi hundeemsuuti bakka isaan nu himan san warra achirra dhufee qubate sanii carraa arganne hundaani jajjabeessuudha jedhani kana waan balaaleffannu muti jedha ta afaan Habashaa ta isaanirraa wanni eegannu takkaan hin jirtu hoomworkii isaanii kana kan hujannaa eessarraa fayyadamnaa maa irraa goonaa ilaallachuu nu barbaachisa waa isaa haasawa hunda hujii manaa isaanii hujachuun malli jedhama. Ulfaadhu wayyamii nafxanyaani bineensa bosonaa dhiisi ilma namaatii kabaja warra hin qabnetti har'a waa'ee bineensa bosonaa haasutti ilma namaatiifuu warra kabaja nama kabaja hin qaban garuu waa'ee bosonaa haasu'anii waa'ee lafaa haasu'anii Oromoo teenaani seera tumee baasa gadaan fakkeenyaa gumiin bokkoo seera bosonaa baasa seera bineensaa baasa mootummaa Ameerikaa caalaa seera bineensaa baasa gumiin bokkoo teettee nalaati yoo seettee gumiin bokkoo irratti seerri tumamu maan jedha maan tuqamiin jedha maal eega ilma namaa dhiisi marraaf seera baasa gumiin bokkoo amma isaanitti Habashaan dhufee ummata Oromoo ka seera baafatu ka seera gadaatiin bulu kana waa'ee galaana Abbayyaa dubbachuu mirgan qaba jalqaba waa'ee galaana Abbayyaatii miti waa'ee daangaa Suudaan waliin osoo dubbatanii isaanitti tola ture isaan garuu waa'ee galaana Abbayyaarraa haasawuun isaanii akka kiyyaalessi sirrii natti fakkaatu galaana Abbayyaa lafa Oromooti lafa uummanni Gujii irra jiraatu har'as boruus karaa kamiinuu hin danda'amu hin lakkisu uummanni keenya eenyu fuun kennu lafa fi kana jechuu barbaadanis waan dabaladhu kana mee gara gaaffii kiyya lammaffaatti kiya asirra waan dabalata yoo qabaatan daqiiqaa tokkotti ni ilaala waa'ee galaana Abbayyaa irratti Doktor wanni biraa wanni daballu wanni guddoon hin jirtu garuu wanni ummatu hubatuu qabu dhimmin bosona bineensaa fi lafa bineensa silaa furii irra jiraatu kanarraa wanni ka'uuf ummata achirraa buqqisuu waan barbaadaniif sababa adda addaatti barbaadanii kanaan dura waan dadhabaniif amma ammoo
waan beektaa mootummaa Itoophiyaa jaalatu waan yoo beektaa warri dhimma ishii dhimma lafa saamiisaa dhimma lafa fi lakkisanii lafa namaa irratti dubbachuuf yookaan abbaa biyyummaa lafa namaa irra barbaadan babal'isuu barbaadu warri akkasii karaa dubbiin deemuu dandeettu karaa fudhatama argattu itti barbaada yeroo amma mootummaa Itoophiyaa wanni inni sodaatu waan nuguma beennu maqaa santi jala buusanii waan wali ilaallee bineensi badaa jira lafa sanarraa ummati sun ka'uu qabaa wanni jedha lafarraa nama buqqisuuf mala bineensaaf yaadanii yookaan mootummaa karaa sirrii kasaabettaa biyya san gargaru yookaan biyyaa toltu yaadanii tiimoti adoo biyyaa yaadan teetee lafa sanniin dura isaanii ta'a diini biyya biraatii dhufee qabate waan sa odeessu irra hoseessa itti tolti adoo sa haasawanii wayya waan akka waabii nachisaarii lakkisanii waan biyya isaanii adoo odeessanii jiru ummati keenya garuu abbaa biyyummaa mootummaalee namaan kennu sabi biraa diinni kennas nuun kennu nutti achirra dhalannee achirra guddannee lafa keenya abbaan feetilee waan fedhoo odeessee biyya keenyarra nuun abbaan biyyaa bineensa waliin illeen margaaf bishaan waliin illeen bosona jirtu waliin illeen biyya keenya irra dhalanneerra irra guddanneerra waggaa baay'ee qabanneerra turreerra waan mootummaan Itoophiyaa kan yeroo dhufu nuu kennu adoon ta'in waan diinota adda addaa diinoti keenya Itoophiyaa keessaa akka naaftanyootaa kunfa nuu kennu adoon ta'in waan nuti dhaloota arganne waan namni tokkollee nurraa fonqolchee danda'u mooti. Meelaa Dooktar maal jedhan seetati? Woboon adda bilisummaa Oromoo dhufee achitti paartii kana keessa galee jiraa jedhu. Woboon Oromiyaa guutuu keessa deemuuf isaan eeyyama gaafatee hin deemu. Mee kana akkamiin laala? Kanuma maarree ani siin jedhuu barbaadu. Woboonni jedhanuufi yommuu jenne sobi yoomaan jenne dhugaa fakkaata yaada jedhu. Malee woboonni addee paartii san caalaa Oromiyaa guutuu keessa jira. Paartii san itti lakkisanii habiraa adoo odeessanii. Waa woboo yoo ta'e gara Wallaggaa gadi bu'uu, gara Gujii, gara Gajjallaa gadi bu'uu, gara Baalee, gara Hararii bu'anii addee gumaas waa isaa haasa'uu danda'an mirga isaaniiti sun. Garuu halaga naannoo Abbaayaallee yoo seene woboon mirga isaati. Abbaan fedhayyuu seenaa namni uummata Oromoo ta'e kan uummata Oromoo keessa deemu biyya isaati lafa isaati yoo keessumayyuu ta'e naaftanyootu wanni isaan galchaa hin jirtu. Mootummaa Itoophiyaalleen akka sabaatti lafa teenya keessa namni nu warri biyyaa nutti jibba malee mootummaa Itoophiyaa nu jibbee lafa sanarraa ta'a lafa sana qubadhaa lafa sanarra nama akkasiitii irra jira jechuun wanni akkasii hin danda'amtu. Kanaan dura yeroo naaftanyootu biyya isaanii kiisa keeyatanii akka biyya fiinii godhan yeroo san darriteerti isaa hubatuu qabanii jenna gabaabumatti. Ulfaadhu wayyamii. Mee Adisha atilee yoo dabaltu qabaatte wobooni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa hin beekama bakka fedhe guutee jira. Garuu isaan maaliif galaana Abbayyaa kanarratti xiyyeeffatan? Daqiiqaa tokko keessa wanaacee jedhiiti gargaaffii kan biraatti siichaa. Wonnaji amma galaana Abbayyaa kasaan lachisaan jedhan kana qubataan lafaa Gujii dhufee dhiibee bineensota lafa sanii fixee lafa sanii irraa balleessaa jirti latti badaa jirti yoo jedha iteetee dhugumaan itti gaafatama hagasii qabaata iteete lafa beektaa adoo fagoo dhaqini geejjiba biraan adoo kasaan hin gaafanne lafa achi miilaanuu deemanii dhaqanii waa ilmi namaa wanni akkanatti badaa jirtu shaakkisoo dhaqanii ilaaluu bara laga dambii. Bineensaa mootii bara ilma namaatti achi badaa jira. Uumaalaaf yoo lafaa namaa iteete latti waluma bira jirtii bara. Yoo dhumaan quuqama qabaata iteete quuqamaa muti.
attan godhee si nyaadhaa eessaan natti toltaa eessatti si balleessaa eessatti dibbee sitti dhaana dibbeeni walitti dhaanaa baane asii achi hujattu dibbee wal gurra duuchanii si gowwoomsanii walitti gara nu galchanii wal nu nyaachisanii odoon beekin irree diinaa taanee hunda keenya wal cabsaa turre taasii achi akka duritti isaa itti milkaa'aa sa'adha itti milkaa'aa yoo dhimma woboo na gaafatte dhimmi woboo waa isaa ilaalaatii miti kun waan keenya isaani milishaa isaanii faannoo deemanii jabeeffatanu faannoo isaanii kunoo Suudaan dhaqee haatuuti milishaa isaanii dhaqee Suudaan haa'uuti yoo dhiirummaa qabaatan eenyu dandeenya jennaani gowwoomsanii bobbaasanii qoraan godhachaa ka turan namoota keenya ka kanaan dura wanni jedhan adda milkiisaa itti dhabanii haga oromummaan jirtu haga wanni oromummaa jedhamu jirtu tuni nuti Itoophiyaan diina ofirraa qolachuu hin dandeenyu diinni hamaan nu keessa jira jedhanii habashooti waa isaan maas miidiyaa isaaniirraa haasawaa jiran dhageenya. Haa taatuuti ammoo oromummaa isaani jibbaan oromummaatti jabaattee jennaan Itoophiyaan hin diiganteedha. Warri oromummaa lafa gadi qotee hidda jabeessee hidda isaanii lafa gadi dhaabaa jiru. Woboo isaanii waa dhufe jedhan sanii woboo fi ummata Oromoo wal beeka. Kanaafi waa isaa ta'a eenyulle ummata Oromootti himu eenyulle ummata Oromooti woboo ala hundan ta'u hunni Oromoon ifi keessaa baafate itti hunnoomu irree abbaa qaddu namarraa galti akka adda irreeni Oromoo duri fuudhanii irree godhatanii biyyoota gara garaatiin rukutaa turan biyyoota ollaatiin rukutaa turanii adda irreeni habashaan dur Oromoo taate suni Oromoo galaa jirti wanni abbaa qabaa namaan taatu nuti irree teenna gara keenya deeffannee of ijaarachuudha. Woboon qubate gadarsi qubate gafarsi qubate saarii isaan jedhan suni galaan abbaayaan lafa teenna suwaasi achi isaa ilaalaatii muti nuuf dhiisaa jedhee kanumaan fixadha jechuudha. Ulfaadhu wayyami adishaa baay'ee galatoomaa kanaan nuufista akka gaariitti nuufistane gara gaaffii kiyya kaanii ce'aa jira. Mee gaaffiin kiyya kun immoo waa'ee hidhamtoota Oromoo siyaasaan hidhamanii gaafachuun barbaada. Har'a namoonni akka Jawaar Mohaammed Obbo Baqqalee Garbaatii fi gareen Jawaar jalatti mataman mana murtii dhiyaatu akkasumas namni qabsoo Oromoo keessatti yeroo dheeraaf gatii hamtuu baasee Abdii Raggaasaa akkas mana hidhaa jira. Inni manni murtiis waa'ee isaa ragaa tokko malee himannaa tokko malee akka meeshaatti achi kaa'atanii jiran Koloneel Gammachuun hin jira. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kumaatama mana hidhaa keessa jiru. Akkasumas Oromiyaa guutuu keessatti mee laala Oromiyaa guutuu keessattuu lixa Wallaggaaf karaa Gujii kanatti ammas Arsii keessatti har'a Arsii keessatti barataa tokko mana hidhaa keessaa baasanii fajjeessaniiranii waa'ee hidhamtoota Oromoo kana akkamiin laaltu Dooktar Mee? Galatoomaa sheek. Hidhamtoota Oromoo amma akkuma oltii isaanii mana murtii yeroo darbeerra hubattanii ragaan bilchiginnaan mana murtiitti isaan irratti dhiyeessitu fakkeenyaaf waa akka shanee maanii jedhanii waan beektaa isaan sammuu isaanii keessatti uumanii waan lafarra hin jirre namni hin beekne ka biyyi hin beekne
Shane wanni jedhan mani murtii maan jetta shane jechuun keessa maan kana ibsa nuu kennaa yookaan sirreeffadhaa deebi'aa koottaa jedhaniitti deebisan. Kanaaf harka dhibba keessaa dhibba balleessaa malee akka siyaasaa isaan barbaadan kan kijibaa irratti hundaa'anii waa deemaa jira jechuudha. Kanaaf ummati keenya namoonni jajjaboon akkasii namoonni qarqaroo akkasii kan uummata Oromoo keessaa baane mirga uummata Oromootiif yeroo baay'ee qabsaa'aa turan nama ammas uummata kana qajeelchee mirga uummata kanaa fiduu fichisiisuu danda'a yookaan uummata kana mirga raggaasisuu danda'a jedhamee warra yaadamu namoota jajjaboo akkasiisa akkuma kanaan dura tokko tokkoon keessaa bucanii balleessanii baratan karaa sobaatiin karaa kijibaatiin karaa dhugaarraa akka malee fagaateen balleessaa turanii ammas tooftaa biraan qabanu karuma sobaa karuma ajaa'ibaa ka adoo namguma argaa jiru balleessaa isaanii tokkollee adoo hin jirre maanan murtii kama isaan dhaabatan ka isaan yoo namni hidhaa baa jedhee mana hidhaati haa ba'u jedhu hin baay'uun qabu jedhanii itti beeffatan unnumtille deebi'ee wanni isin jettan kun waan nama iyyuu galaa itti miti sirreeffadhaa fidaa yoo dhugumaan wanni isin jettan wanni kun maan jechu kana jechuun maan jechu akka seeraatti isaan fakkeenyaaf kun shane kun junta kun maani jedhanii yennaa mana firdiitti dhiyeessanii akkuma isaan barbaadan akkasii namatti murteessuu nama balleessuu waa akkasii irratti xiyyeeffatanidha isaan. Garuu namni ka balleessaa itti gaafatamu qabatamaan yoo nama balleessaan sun sirratti dhiyaattee dhugumaan balleessitee jiraattee karaa akkasii silaa itti gaafatamu. Fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa akka isaa qinibbirii isaanii wanni isaan diraamaa isaa hojjetan hagam akka kijibate muuxumtiin isaa ijjeesan jedhanillee akka ragaa dubbatee dhaggisiisee jira. Kijiba attamii akka ta'etti. Ammas warra kana wanni achi deddeebisanuuf karuma sobaa kan dur baratan. Kan zabana Minilik, zabana Haile Sillaasee, zabana Dargii, zabana Wayyaanee maqaa adda addaatiin nama beekaa, nama qaroo, nama janna Oromoo keessaa oguma keessaa balleessanii dhaaba uummata sanii dhaabate balleessanii waggaa dheertuu tanaaf Oromiyaa cassanii jala bulchan yaada kana badhinaan deemaa jiru. Amma garuu sadarkaa isaa akkasitti cassanuu darree humna isaaniitii alatti ta'ee mootummaa Wayyaanee oboo balleessina jedhanii waggaa baay'ee rakkatanii adoo oboon balleessi adoo onagin balleessi ifii badanii bilxiginnaan laamma onagi balleessina jettee onagumas deeyitee maqaa biraatti baachee shanii jettee carraattu haga feetilloo carraattee ifumaa badde male onagi jechuun uummata Oromootii hin badu qaroo uummata Oromoo keessaa baay'ee uummata Oromootii hin badu jabaa uummata Oromoo keessaa baay'ee yoo tokko jettan ka biraatti bakka bu'aa hin badu guutummaan murtii kun waan beekta dhugaarraa fagaate. Diraamaa Itoophiyaa keessatti sirni nafxanyootaa kun waggaa dheertuuf bal'ifatee namatti hacuucaa turetti ifatti yeroo teknooloojiin dhoksuu dadhabanii nama guma maal akka deemaa jiru itti beekutti nama jettee ganama dhuftee balutti ajjeese jettee dhiyeessuun hin danda'amu. Yeroo durii akkasitti hojjeteera amma garuu hin hojjetu. Nama dhugaameessa karaa kijibaatiin balleessaa qaba jettee mana hidhaa ka'uu dandeetta ajjeesuu dandeetta namni baay'een waan kanaaf du'uuf qophaa'e dhugaaf qophaa'e baay'ee waan uummata Oromoo keessa jiruu fi har'a Abdii Raggaasaa hiitemoo ijjeestemoo Jawaar Mohaammed hiitemoo ijjeestemoo Boqqalee Garbaa hiitemoo ijjeestemoo wanni duuba deebi'aa hin jiru. Tokko jalaasaan fuudhan namni kumaatama dhibbaatamaa fi miliyoonni bakka san bu'uuf qophii waan ta'eef wanni isaa hojjetan kun diraamaa ittiin nyaatanii baratan ittiin soba ittiin nyaatanii baratan soba ittiin lafa saamaa turan soba ittiin qabeenya saamaa turan soba ittiin biyya Oromoo ittiin saamaa turan ka kanaan dura baratan ka Taaddasee Birruu Fajjees ka Elemoo Qilxuufaa ka Dooktoricha Mo'onniisan ijjeessiisan
soboota akkasiiti nama hedduu ollaa xixiqqoo keessa ittiin balleessan sobasa ammallee babal'inaan sadarkaa firdi beetii maqaa odeessan malee wanni isaan fidan takkaallee hin jirtu. Jarri tun amma irra hidhattee deebisan dhugaan hin jirtu kijibaa beekame kan haala adda addaatiin mana firdi beetiif isa tokkorraa tokkotti jijjiiruun dhugaa dhar kijibti dhugaan ta'etu. Kanaaf walumaa galatti uummata keenya akka itti hubatuu qabu kijiba badhaa yeroo dheeraaf waggaa baay'eef sirna adda addaa jalatti naaftanyootti deemsisaa turan ammas ka deemaa jiru. Kan akkasitti hubatuu qaba waan kana keessa karaa firdi beetiitiin wanni dhufaa hin akka hin jirre namni keenya guutumaa guutuu hubatee itti qabsaa'uu qaba jedhaan gabaabumatti. Ulfaatu wayyamii Dooktar baay'ee galatoomi. Mee Adisha manni murtii kana manni murtii kun fakkeenyaaf nama Abdii Raggaasaa fa'aa akka wabiin bahu murteessee ture. Lammii Baayyuu fa'aa himannaa irraa cufee gadhiisee ture. Garuu qabanii hidhaniiru. Ajaji manni murtii baay'ee ittiin kabajanne keessatti maalirraa eega sabni Oromoo amma namoonni Jawaar fa'aa amma badii tokko malee waan Oromoo ta'ee bichaaf Hacaaluu ijjeessanii Jawaar Oromoodhaa ijjeessu karoora isaan baafatanii galma ga'uufuu dhabee yennaan mana hidhaatti geessan. Jawaar ijjeessuu, Beqqalee ijjeessuu, Dijinee Xaafaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa namoota kana ijjeessu karoora isaanii galma ga'uu dhabee fi yennaan akka isaan silaa karoorfatanitti xiinsammuun Jawaarii fa'aa warri isaa hidhanii waan isaan caaluuf waan sammuudhaan warri kun beekumsaanii jara biyya bulchanii sana caaluuf du'arraa hafan. Kaartaa isaan baafatan irraa hafan. Marni murtii kun dhuguma dhugaadhaan jara sana lakkisaa hidheeni mootummaan kun gadi lakkisa itti yaadda. Mana murtii kanarraa Oromoon maal haa eegu jettanii Adishaa kee Ulfaatu wayyamii? Ani hin beeku mana murtii ka Oromoo irraa waa eeggata jedhamu. Oromoon doofaani ka seenaa dabarre waan bara keessa dabarre akka impaayariittiin tun labsanii dhaabatte mana murtii ka jedhamu kan dhaddacha ka jedhamu bara dhaddacha gadaatii miti. Bara dhaddachi jaaramu kun bara dhaddacha nyaapaati. Ani obbo Jawaar Mahammed ta'ii Beqqalee Garbaa ta'ii warroota Oromoo kan mana hidhaa jira. Dhaddacha kanarraa akka waa eeganne hin beekna. Garuu qawween isaa achi geessaa as geessaa achi geessaa karaa kana dhaddachaa as deemtee dhaqee qawwee geggeessaa jira. Mee dhaddachi nuti adda yookiin irraa wacaa qabnu adda beellama qabdu hoogganooti teennata mana hidhaa jirti jennee tarraa waa yaadnu tuni bara dhaddacha Jimaammoo Mazammarii nyaate. Bara dhaddacha Hayilemaariyaam Gammadaa nyaate. Bara dhaddacha Jeneraal Taaddasee Birruu nyaate. Bara dhaddachi bara saniiti. Dhaddachi bara addaa kuni Oromoo fi Womaa garaagarummaan qabu. Oromoon dhaddacha kanarraa Womaa eegattu. Dhaddachi kun dhaddacha isaaniitii miti. Bakka hayyoota isaanii beekaa isaanii itti doomamu. Bakka sammuu isaanii haqaman. Bireenwoshiitti ta'anii ifitti wallaalanii joonjessanii ilma namaati namni kun hin joonjira. Joonjessanii sammuu isaa kolaasanii eenyummaa isaa onnee isaa cabsanii bakkatti baasan malee wanni kun bakka ati beektaa haqa dubbadhee haqa addee kanarraa argadha yoo jettu beektaa waan dhaddacha biyya tokko dhaddacha nu ammatu saba keenya ammatu
kasabi keenya achi keessa ifdhan addacha akkasiiti mootii bar nuti taanee bar waa san keessan jirru bar waa ofiitti nu geeffata jiranii bar waa addachi sun addacha ormootii mootii bar addacha naftanyaati naftanyaa waa ifii godhatti waa maammoo mazammirii goot waa halimaaram gammadaa goot waan jeneraal Taaddasee goot waan bara sanii kaasii adhaan ga'anii jira bar wanni kun warrooti gugurdoo akkas ol bahanii dubbatan bari gaddeebi gara biyya keenyatti yookaan beekta naannoo teenna santi bari addacha boruu sharaafa beekta dhugaa hin dhaggini boruu sharaa seenaa isaa dhagaa guddadhe mana murteetti dheehessanii du'a sitta murtaawee jedhanii turjumaana itti himan boruu sharaa bari boruu sharaa maal jettan du'a natti murtaa'e yoo mire duuti yoo najjeettan bol maarree sinuu kaadhana ijjeessine adhinoo wagga boruu baraa yoo boruu nageettanee jedhee addacha dura dhaabatee boruu sharaa halkasani waa hidhaneen irraa caccabsee bahee uta anfaraaraa kanatti eega sani waa inni naftanyaa godhaa ture seenaa isaatti hima adhinuu bara adhinuu waggaa boruu bara jedhee gujiin boruu sharaa katti mammaa kuba addacha beekta akkasiisanii bare haqa keetirra akka wanni jira kasi jeesicha kasi doomsicha ka mataa kee dhiquudhaaf bireen washii jedhan kasi maraattichaaf achi dhaabate malee addacha Oromoo isu keessa dhagartuu moti waan bara saniiti kaasi waa akaakota keenyaa irraa kaasi adda doon jijjiiramin wanni sun nurra jira amma diqqoo wanni natti ulfaata maali namoota keenya ka addacha kanarraa waa eegan dhuguma jedhan tana amma jaluma saraanee dubba namoota keenya hayyoota keenya ka hidhaman kan addachi kuni dhimma isaanii ilaalee haqa isaanii ilaalee murtee takka kenna jedhee nama waan kana mataa keessa kee dhugaa herrega kana yaadu yoo jiraatte an warra dhaddachaa sanii mootii ka gadduufi ka dhaddacha kanarraa wa'ee dhaddachi maali heeraaf seera irratti hundoonne heeraaf seerri biyya sana hin jiru wanni jiraa maali dhaddacha qawweeti wanda da jawari fi oganoota kenna mana hidhaatiin qabeete awwal seeraa mootii bari seerri tokkocha halkan tokkocha isaa hin jiru bari seerri isaan qabeetee ajiruun hunda qawweeti hundi qawwee suni hunda qawweetiin gadi dhaabatti karaa nagaatiin eegannaa seerara nafsan irra dhaamnaa nagayaan adda addunyaan tuni civilized taateetti yookaan salaxxanteerti nami barateera addunyaan jijjiiranteerti addunyaa kana keessatti adda afaan qawweetiin mootii ka wal moonee maanee jennu qawwee tana bara meeqaa wal billee dadhabnee heeraa fi seera biyya san keessa lafa gadi dhaabnaa mirga dimokiraasii kana gadi dhaabnaa jedhanii bari warrooti addi mana hidhaa jiran kuni karaa nagaatiin qabsoofne jedhanii bari habashaan nagaa hin beektu uumaa isaaniitti takka wanni nagaa jedhame awwarra kaabaa dhufka takka wanni isaan nagaa raawwatan wanni isaan dhiiga namaa malee godhatan takkan jiru kanaafu
warra silaa seeraa fi heera karaa nagayaatiin lafa sanitti facaannee magarsina jedhamu hin magarsitanuu. Bosona qawweetti jira. Qawween dagaagdee lafa ijjattee biyyi kun ka ijaaranteeni heeraa fi seeraa mootii qawweedhaa ijaarantee qawweedhaa fudhadhuu jedhan. Doofaatti nama gowwoonsichaa fi seeraa mana murtiitti jiraa jedhan. Odoo ati humna taatee qabattee gad baatee jettee asii mootii bari akka biyya jiraannu kana keessa sochiin kaatii ati akka gaafa qeerroo dabartee kaani sochii goo. Wanni gaasanii qabsoo oole qabsoo karaa nagaatti sochii dhabe harka qullaa qabsoo Oromoo keessarratti kanan kun haga sana qabsaawee bishaan tokko dhangala'in biyya Oromoo keessatti ka qabsoo waggaa meeqa waggaa lama waggaa sadii akkas deemu bishaan ganda tokkotti ka dhangala'in bishaan nama dhiiga dhiisi. Injifannoo san wanni nu dhoogge maal humna qawweedhaan nuunee humni qawwee addeetti barbaachisu qabdi jennee irkannaa barbaanne irkannaa suni mirga nu qabsoonnee fi nukuuna harkaan hatan jechuudha. Meedha qeerroon tochii godhatti hin jirtu. Oromoo akka nagaa biyya nagaa ta'e ka dhagaaru akka kawwata akkan jedhini bara Oromoo mataa if dandeettee tocho'a biyya ofirratti turte. Ka harki biraa keessa seeni du'a namaa dhageenyeerra du'a Tigree dhageenyeerra du'a Amaaraa dhageenyeerra akka ganda hundatti akkas nama ijjeefamee kennamu. Heeraa mootii bara qawweetti mas heeraan natti dhuttanii karaa nagaatiin mana natti dhuttanii an nagaan beeku jedhu qawween wanni hojjetamtee fi nagaa fi mootii bara humnaa fi biyyi tun dhaddachi sun dhaddacha qawweeti. Kanaaf wanna dhaddacha sanirraa eegan takkaalle jirtu carraa argameen humnoomne humna jechuun bifa garaagaraatiin ta'uu dandeetta. Amma asi kana hidhee kanallee hidhee wanni haasa'u hin jirtu. Humna yoo taanee jenne hidhaan safirraa dhaabna. Adda yoo Baqqalaa fi Jawaarii fi warroota isaa fakkaatan mana hidhaatii ba'anii hiddiin cillee bare dhaddacha Jawaarii biraa ka dhalatu akkuma isaa asi kolaasanii bare. Hundee futuuru barbaachisaa bara. Akka gaarii beetti bara Jawaarii fi Baqqalaan waa isaa harkaa qaba. Dhaddacha sanirraa kan waa argannen beekanii bara. Ammoo kana ajaa'ibu wallaalaa kenna kan dhaddacha sanirraa badayoon gadi nuu dhiisan barayoon gadi murtiitti gadi nuu kenna jedhanii qumaara isaanii mana hidhaa san keessa isaan galchanii haaromsa mootummaa jijjiiraman filmaatallee jedhu mootummaa isaa ifi sossobaa barbaaraan mataa namaatti haadoochassan godhachiifachaaf karoora deemu jedhanii yoo gaaffii keessii deemseeraaf ashannaafi. Baay'ee ulfaadhu Adisha. Warri kuni mana murtii isaaniirraa. Okay. Mee gadda fi sagalee interraaktii na godhaa jira. Mana murtii isaaniirraa Oromoon waan tokko eeggachuun barbaachisaa natti fakkaatu garuu haa ta'uuti yoo Oromoon humnoome qofa yoo Oromoon humna horatee namu kamuyyuu sutantu waaqii fi faranjiillee si qaba jedhe Dr. Professor Mararaa Guddinaa Oromoon humna fi godhuu fi garbummaa kana hamma xumuraatti ofirraa buusuuf mana ameela seera kamti mana hidhaatii barataa tokko fuutee qabdee hiitee mana hidhaatii baattee bosona geessitee ejjeessa. Atini abaa'oodha. Atini maqaa itti moggaasta waan fedhe ejjeessuuf. Seera biyya kanarraa Oromoo eegaa jira. Oromoon kana dhiisee adoo qabsoo fi itti finiinsee itti fufee gaariin jedha.
mega fiisa xumuraa daqiiqaa muraasa keessatti kana waan deebistan na fakkaata. Torban kana keessa namoonni tokko fi miidiyaan Abiyyi eessa jiraa jedha. Abiyyi eessas jiraate eessas jiraatu dhabaate silaa waan nu galchuu natti fakkaatu. Nami gocha inni Oromoo irra godhe beeku nama caaluu ajjeesse kana beeka. Kana jedhan jedhee abdadhu tureeyyu. Kana jedhaa jiru akkamiin laaltu Abiyyi eessas jiraate jiraatu baate Oromoon qabsoo fi irraa duuban deebi'e Abiyyi jiraate dhabaate. Kanarra maal jetta doktar? Galato gashi won biyyi sun be namni hubannoo biyya sanii akka gaarii hin qabne hojuun bara beelaa midhaan jetti jedhani. Namni hubannoo biyya sanii hin qabne waa hedduu hawaa waa hedduu haasa'a. Yoo silaa gabaasinee dubbanne naamif Miniliki eessa dhaqeera Haile Sillaasee eessa dhaqe Mangistuu Hailemaariyaam eessa dhaqe jedhee nami akka malee hawwee eessa nu jalaa badan laata maanti nu jalaa fudhate laata jedha waan jiru fakkaatu nami achi sirna san biyya sanii keessa jiraatee jiru. Garuu walumaa galatti biyyi suni yeroo hundumaa fedhintaa adda addaa hojjuu wal dhootu keessa waan jiraattuu fi gareen tokko hojjuu tokko qabdi hambiraa hojjuu biraa qabdi. Gareen tunguma hojjuu karaa harkisaa waan deemtuu fi namicha kana hawwuus hin jira ta'a. Garuu akka maati jettee nuti jennee adoonte inni waanuma isaa hojjetanirra hundoonne namichi kun jiraates dhaabates dhufee dubbates dhufee dubbatuu dhabes wanni nu fidus hin jiru wanni nurraa yoo nurraa wanni hamtuu nurraa dhidhatte malee wanni dansaa inni nurraa hambisu hin jirtu walumaa galatti yoo laalte. Kanaaf jiraatuu dhabuuf dubbatuu dhabuunsaa wanni garaagarummaa siin qabdu hin jirtu. Nu akka saba Oromootti yoo laalle sabaaf sablammoota Itoophiyaallee akkasumallee yoo laalte dhuguma namni biyya bulchuu dura bu'aa biyya tokkooti. Yoo yeroon tokko nama qunnamtuu bulchaan eessa jira jedhanii gaafachuu wama jiraati. Akkuma san waan bulchaa yoo hamtuu callaa hojjeta teete eessa dhaqeerra waaqsi balleessu irra caala. Akan aadaa nu keessa guddannetti nama waan dansaa hojjetee waaqatti dabalee sii kennu waggaa dheertuu jiraadhu abboo bulchaansi keetti kun sii tolu jedhanii nama ajjeesuu nama balleessu irra waaqsi balleessu. Waaqa bara hegeree akka waaqsi nuusin aggisiisin jedhanii. Yoo karaa kanarra hubattee karaa gumaa hubattee akka waa inni hojjete laaltee namichi kun gaafa inni mootummaa Itoophiyaa kana Prime Ministerii ta'uu gaafa siif har'a yoo wal bira qaddee laaltee Itoophiyaan har'a almost bittinnootteerti. Gaafa san caalaa qabeenyi hedduun gaafa siif har'a caalaa har'a barbadaa'ee jira. Sabaaf sablammoota biyya san keessa jirutti gaafa san caalaa har'a akka malee wal jibbitee jirti. Namni hedduun irraa du'ee jira. Gaafas caalaa har'a irraa du'ee jira. Kanaaf mootummaan waggaa 3 keessa dhaggine kun mootummoota Itoophiyaa keessa turan keessaa isa jalqabaa nama ajjeesuun qabeenya barbadeessuun kijiba haasa'uun waan hin jirti jechuun nama bebbeekamoo karaa sobaatiin ajjeesee karaa ebalfaatti ajjeese jedhee dhiyeessuun walumaa galatti biyya san diigiisa irratti ka xiyyeeffate mootummaa waan ta'eef ani namichi kun eessa jiraa maal dubbatuu dhabee jedhanii wanni nama hawwisiisaa caalaa adoo dubbatuu dhabee adoo asuun itti deebi'uu dhabee yaada jedhu irra nama Itoophiyaa hedduu keessa
jiran akka fakkaata akka ilaalcha kiyyaatti garuu namni hawwus jiraachuu danda'a akkuma siin jedhu yaalee nan biyya sanii biyya oojjuu wal dhootu naan biyya sanii miliyoona 100 miliyoona 15 nama baay'ee san keessa oobjuun wal dhootu keessattuu warri biyya san humnaan bulchuu baratee warri biyya san saamuu baratee oobjuu kijibaa waan dharaa waan lafarra hin jirre irra waan xiyyeeffatee fi diktaateroota akkasii yoo si jalaa guyyaa tokkollee gortuu akka malee isaan shakkisiisa. Garuu ummatooti nagaan jiraatu ummatooti bal'aan akka isaan warroota akkasii galgala ganama gubbaa dhaabatanii taasisuun hawwiin qabnu adoo isaan nurraa badanii hawwiin harka caalu ummatoota Itoophiyaa bal'aanis hawwuma akkasii qaba jedhee amana akka yaada kiyyaa. Baay'ee ulfaadhu doktari. Mee adisha tapha Kim Jong Un taphatedhani diktaaterii yeroo baay'ee waan uummanni ta'u laaluufa badee jedhaa odeessu nu achumallee adoo hafeellee nu dhibu. Mee maal nu dhibe waa'ee isaa kanaaf namni odeessu maaliif barbaachise adisha? Wajjedhiitii naa xumuri ulfaadhu wayyami kanarra gabaasina. Hayyatti fufa. Si carraan kee. Maal hayye ani beektaa gaaffii si abiyyi eessa gore eessa deeme gaaffiin jettu maas miidiyaa kanarraa halkaniif guyyaa gaafuma kana deddeebi'aa jira. Garuu haga ammaa deebii guutuun argamne. Deebiin guutuun tuni maafi dhabamte yoo jedhamte haga ammaa namooti gaafatamu abiyyi eessa jedhamee gaafatamu caasaan gaafatamu kuni addee fi dhagar nama deebii irraa argatamu deebii guutuu irraa argatamu hin argan deebii guutuu tanaa eessa jirti eenyurraa argachuu danda'anii yoo jette ati amma beektaa naa tokkume fanaan jette akka afaan isaanii sanitti deebiin guutuu argatichaa fi nami carraa yoo argate Isaayyaas Afwerqii dhaqanii gaafachuudha. Eessa jira? Abiyyi eessa jira? Jedhanii gaafachuudha. Abiyyi Ahmed haga Isaayyaas Afwerqiitiin wal argan walitti dhufan kaasanii faana Isaayyaas Afwerqii irra jate faana sanirra ijjata kadi dura duubadhetti bun achirra ijjataa deema abiyyi faana sarra deema ji'a jaamoo ji'a 8 kana ji'a waggaan guunne akka kanatti Isaayyaas Afwerqii du'ee biyya Arabaatti xuyyaaraan deemee Saudi Arabiyaa du'ee jedhamee wanni hundi hujjatamee warri Eertiraanoti biyya kana jira hundi gaddaatu of jibbaatu du'e jedhanii isa deeggan. Amma gaaf kaanii karoora fi waassanii of dhoksee fixatee jennaani daaraa san keessaa gangalatee amma kuma fi kaanti deebi'e jechuudha. Waan gaasa Isaayyaas hujjaatti addaa koppii isaa abiyyi adda hojjachaa jira. Waan biraati moo faana isaatiin deema. Koppiidha waan middaa bitaallee irraan guru. Akkaataa biyyi sun waraanaan cabuu danda'e. Akkaataa diktaaterummaadha. Akkaataa seera biyya san keessa akan jirre godhamu. Akkaataa diktaaterummaan biyya san keessa lafa qaban. Wanni inni Isaayyaas irraa barachaa ture kanuma. Wanni inni godhaa ture illee kana. Dhokate amma inni dhokate kuunne koppii Isaayyaas irraa fudhatee dhokateera. Waan takka ta'e hin jiru.
mataan bowwolle isa qaddeenyi fayyaanes waan hojjetaa jiran jira keessattuu haga hoogganooti wayyaanee gugurdoon addunyaa tana rifachiitte warri ministeerota ture warri sadarkaa sanirra ture ijjeefaman jedhanii as namni kun bada waa hojjetaa jiran takka jira yookaan waani gaaffii itti dhuttu takka jalaa yennaa dabarfaticha waan godhan takka jira kun mala amaltummaa amma beektaa namuu maan fakkaatte dhee haga fiitti wacarraa dhukana jechuudha. Kanaafi yoo xiqqaatte hooggantooti wayyaanee akkaataa sanitti rashanamuu malle hin rashanamanii bara. Wanni kuni kaayoo keessattuu Isaayyaas Afwerqii barbaadu bakka geette. Warra barbaadu personaalii warra leenjisaa ture kaka Suyyum Mesfiinii kana akaakayyee Abboon Tsahaayee kana akaakayyee Sibaat Naggaa kana waan kana hunda haaluu fi baay'ee irraa baay'ee amma wanni itti aanu dhokata kana keessa waan jeddu waan godha jiran malee akka amma beektaa afaan nama burjaajeessicha dhukkufatee qorsa nyaatee maalii taa'ee rasaasaan rukutamee wanni jedhaa kun sagantaa Isaayyaas Afwerqii faanasaa gula deema irrallee goruu malan itti meeru waan takka waa achi argatanu jira ta abiyyi hayyi Isaayyaas isa dhagarre maaliif ka amma abiyyi kana amma dhagarre waa asii achi arguu deemu ka Isaayyaas yoo taate warroota security deeninetoota Eertiraa qabatanii miliyoona meeqaa kan wayyaanee doolara isaanii kennite ani geessu danda'ee akkana godhee geessu danda'a summii godhee danda'a jedhanii horii isaanii mari'een nuti Isaayyaasiitiin godhan horii isaa irraa fudhatanii akkaataa wanni achirra wanni kun dalaagamaa turte kasanii beekamte horii isaa irraa fudhachuudhaaf wayyaaneedhaaf hojii Isaayyaasii hin beekaman akkanaa kan ka amma abiyyi kun maan barbaasaaf tana godhan waan turii bulu arguu dandeenyu malee waa amma isaa itti hojjetaa jiran kana amma arguu dandeenyu jedha ani du'a amma maali jedhan kana gadina seentu ture fayyaalessa namichi cubbuu dalagaa jira jedhee fixa. Ulfaadhu wayya medishaa jarri beekaa waan hin jirre angara kiyyaadhi du'ee jiraate saneen sanuma uummanni Oromoo qabsoo ofii irratti xiyyeeffatuu qaba jedha. Maaniif qabsoo isaa galmaan eegagee namni kun Oromoo waggaa kumaa cabsaa jedhee yoo cufaa dhabamee jedhee gaarii waan gaarii ta'e maaniif gaarii namni du'u hin jennu. Garuu wanni gaarii yoo maaniif qabsoon Oromoo ittuma fufuu qabdi jiraates dhabaates. Namni sobu hin jiru amma namni sobamaaruuf lammata namni sobamuuf hin jiru warri sobamuuf haa sobamu Oromoon baay'ee dammaqinaa of laaluu qaba jechuu barbaada kanarratti ulfaadhaa wayyamaa dhuftanii kana nu ibsitanii fi sa'aatii keessan gubdanii asii dhuftanii gumii bokkoo irratti gaaffii deebii waliin goone kanaa fi ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha. Daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo YouTube'is subscribe godhaa kaffaltii isiniin gaafatu. Akkasumas Facebookii gumii bokkoo like fi share gochuudhaan bittinneessaa nama hin geenne bira geessisaa ilmaan Oromoo marti isiniin jechuu barbaanna. Ulfaadhaa wayyamaa warri dhuftanii share gootanis warri dhuftanii raawwatanis sagantaa biraatiin walta deebinaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Nagaatti nu oolaa ka biyya keessaa ka biyya alaas immoo nagaatti nu bulaa jedha. Gaambulati si